miliyoona 6 doolaara 5 doolaarota kana yoo walitti daatan baay'eedha isaan jechuudha. Kanaaf ji'a torban keessatti qofa haga kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Meeqa arga hojjechuu dandeessu jechuudha. Doolaara 40 torban keessatti haga doolaara 40 fi isaa loonii argachuu dandeessu. Maaliif isaan ol kanas hin jedhe immoo tole iimeelii erguudhaaf yookaan immoo viidiyoo keessanis maqaa keessanis erguudhaaf jalqaba maal gootu dhuftanii iimeelii keessan irra arga seentaniin booda yookaan jiimeelii keessan irra arga seentaniin booda kompoos isa jedhu kana ni tuqna. Itti laayivii hojjetu taanaan isinirraa ka'a jechuudha. Yoo isinirraa ka'e immoo deebisanii isiniif kennuu dhiisuu danda'u. Maaliif ijoolleen baay'een akkaataa kanaan deebiirraa ka'ee Saadolees ta'ee Rookeetus irratti irraa ka'ee deebi'anii argachuu dadhabaniiru waan ta'eef isinillee akkaataa sanaan akka isinirraa hin kaaneef. Ashama akkam jirtu? Yeroowwan darban kutaalee adda addaatiin waa'ee Pooppilaayiv irratti viidiyoowwan adda addaa isin hojjedheen ture. Har'a immoo akkaataa kamiin laayivii irra taa'uudhaan dhiironnis shamarranis akkaataa kamiin pooyintii walitti qabachuu dandeenya yookaan immoo dhiironni laayivii irra teenyee akkaataa kamiin torban keessatti akka doolaara 15 fi isaan olii shamarran immoo torban keessatti akka doolaara 20 akkaataa kamiin akka argachuu dandeenyu isinitti amma xumura viidiyootti na hordofaa. Yeroo baay'ee Pooppilaayiv irratti baay'een keenya kan nuti beeknu laayivii irratti shamarran pooyintii 1000 yookaan 2000 akkasumas immoo paartii irra taa'anii pooyintii 800 600 dhiironni immoo laayivii paartii irra taa'anii pooyintii kooyinii akkaataa kamiin akka isaan argatan aga pooyintii kooyinii 2000 laakii booksii walitti qabu kanadha kan namoonni baay'een keenya beeknu. Garuu dhiironni kallattiin isaan laayivii irra taa'anii akkuma shamarranii osoo ejentiin ta'in akkuma shamarranii laayivii irra taa'anii pooyintii torban keessatti aga doolaara 15 yookaan pooyintii 150 fi isaa ol giiftiiwwan isin argattan akkasumas immoo exchange isin gootan irratti hundaa'e immoo isaan olillee kallattiin isin ittiin argattan jira. Torban keessatti aga doolaara meeqaati aga doolaara 40 kallattiin isin ittiin argattan jira jechuudha warra dhiiraa. Kan shamarranii immoo guyyaatti aga pooyintii 20 torbanitti immoo aga pooyintii meeqaati aga naannoo pooyintii 100 fi 50 olii kallattiin ittiin argannu jira. Kunis immoo Saadol jedhama kan shamarranii kan yeroo immoo Rookeetus jedhama. Kunis immoo akkaataa kamiin hojjenna akkaataa kamiin arganna kan jedhu taalentii qabdan yookaan immoo viidiyoo tokko gara pilaatfoormichaa irratti erguu qofadha. Viidiyoo tokko waraabdanii pilaatfoormichaaf erguudha. Viidiyoon keessan sun yoo darbii faarfannaa ta'uu danda'a, sirbaan ta'uu danda'a, daansiiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Wanta barbaadaniin viidiyoo waraabdanii gara pilaatfoormichaatti ergitanii viidiyoon keessan sun yoo isiniif darbe yookaan immoo akka isin ittiin hojjettaniif yoo isinii darbe laayivii irratti taa'uudhaan pooyintiiwwan kana walitti qabuudha jechuudha. Kunis immoo akkaataa kamiin hojjenna akkaataa kamiin jalqabna meeqa arganna kan jedhu immoo viidiyoo kana keessatti isinittan argisiisa. Amma xumura viidiyootti na hordofa. Kan biraa immoo laayivii haawusiin maalidha kan jedhullee namoonni baay'een gaaffii kan isinitti ta'u laayivii haawusiin akkaataa kamiin hojjeta namoota keessattuu namoonni yeroo hin qabne torbanitti guyyaa tokko sa'aatii tokko warri qabdan pilaatfoormii kana irratti kallattiin isin laayivii irra teessanii vaariyaalii taatanii hojjettan jira. Isallee isinittan himaa kanaaf amma xumura viidiyootti viidiyoo kiyya hordofa. Akkuma seensa viidiyoo irratti isinitti himetti pilaatfoormii kana irratti shamarranidha. Laayivii irrattis ta'ee paartii irrattis ta'ee kallattii garaagaraatiin kan pooyintii gaarii yookaan immoo doolaara gaarii argatan shamarranidha. Dhiironni yoo ejentii ta'an koomishinii argatu. Akkasumas immoo ejentii ta'anillee laayivii irra ta'anii wanti isaan yookaan immoo laayivii irraa qarshiin isaan argatan hin jiru. Har'a immoo akkaataa kamiin osoo ejentiin ta'in laayivii irra teenyee aappiidhuma kanarratti yookaan immoo Pooppoo laayivii irratti laayivii irra teenyee akkaataa kamiin nuti qarshii gaarii pilaatfoormii kanarraa yookaan immoo aappii kanarraa akkaataa kamiin argannu aga doolaara 15 olii akkaataa kamiin nuti meeq gochuu akka dandeenyu isinitti hima. Amma xumuraatti na hordofa. Kun Rookeetus poolisiidha. Kana jechuun pilaatfoormicharraa yookaan immoo adimiiniidhaan warratan yeroo baay'ee hin jiru. Kun poolisiin kun hin jiru. Kan Saadolii jiraachuma aappicharra jira. Kan kanaa garuu hin jiru. Kan Rookeetus haawusii fi kan laayivii haawusii hin jiru. Kana argadanii adimiinii pilaatfoormii kan ta'an isaan irraa kan naaf ergamedha. Kanaaf akkaataa kamiin galmoomna kan jedhu jalqaba viidiyoo qopheeffachuudha. Viidiyoon isin hojjettan taalentii keessan dirqama taalentii qabaachuu hin qabdan. Maaliif noormaalii hojii kanarratti galuuf qofa akka nama taalentii qabutu hojjechuu dandeessu. Kana yoon isiniin jedhu viidiyoo faarfannaa ta'uu danda'a, muuziqaadhaan ta'uu danda'a, daansii ta'uu danda'a. Kan isinitti toleen viidiyoo hojjechuudha. Viidiyoo seekendii 45 hin caalle ni qopheeffattu jalqaba. Viidiyoo sana erga qopheeffattaniin booda viidiyoo sana irratti kan isin gochuu qabdan jalqaba maqaa keessan fi biyya keessan akkasumas immoo Rookeetusidhaan hojjechuun barbaada jettanii
Ingiliffaan jalqaba viidiyoo keessan irratti haasa'uudha. Sana booda viidiyoo keessan itti fuftanii sekendii 45 viidiyoo keessan hojjechuudha jechuudha. Viidiyoo akkasii yoo barbaaddan anaan dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Fakkeenya viidiyoo sanaa ijoollee akkaataa sanaan isarra galan isiniif erguu ni danda'a jechuudha. Sadoolis ta'ee akkasumas immoo Rocket Host akkasumas immoo Live House isaan kana sadan isaanii yoo barbaaddan viidiyoo dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Fakkeenya viidiyoo sanaatiin immoo isin viidiyoo keessan hojjechuu dandeessu. Kan na gaafattanis Telegram irratti kunoo lakkoofsa kiyya sanarra sirrii kaa'een jira. Telegram irraan kottaatiin na gaafadhaa jechuudha. Kana akkaataa kamiin nuti arganna yookaan immoo hagam arganna kan jedhu yoon isinitti argisiisu. Inni jalqaba live irraa sa'aatii 4 erga pilaatfoormichi nu fudhateen booda jechuudha. Pilaatfoormichi erga nu fudhateen booda live irratti live streaming keenya sa'aatii 4 yoo ta'u $5 isa jalqabaa nu kenna. Sa'aatii 8 yoo ta'u $5 isa jalqabaa nu kenna. $10 sa'aatii 8 torban keessatti hojjenneetidha jechuudha kan nuti fudhannu. Ittaansi giiftii 500 giiftii 500 yoo namarraa fudhatan yookaan exchange keessaniin ta'uu danda'a torban keessatti 500 exchange yoo gootan yookaan immoo giiftii namarraa yoo fudhatan $5 dabalataan isinii kenna. Kana jechuun meeqa jechuudha? $15 jechuudha. Ittaansii kan jiru $5 kan ittaanii jiru immoo miliyoona 1 yoo argattan miliyoona 2 yoo argattan akkas jecha miliyoona 10 yoo argattan Super Rocket Host jedhamtanii taagiin isaaniiyyuu isiniif godhama jechuudha. Taagiin isaayyuu isiniif godhama. Sana booda bakka pilaatfoormicha irratti giiftiiwwan adda addaa rewarddiiwwan adda addaa dabalataan illee baay'inaan kallattiin isinittiin argattan jira jechuudha. Rocket Host kan jedhu garuu kan isinii kennamu yeroo nuti isin giiftii 500 torban keessatti yeroo isin fudhattan Rocket Host jedhee dhufee taagii isin irratti ta'a jechuudha. Akkuma $5 500 torban keessatti yoo fudhatan $5 jedhuun isiniifis akkasuma dhufee taagii isinii godha jechuudha. Kanaaf torban keessatti biyyaansi amma hojjechuu dandeessu jechuudha. Aga $40 hojjechuu dandeessu jechuudha. Torban tokko keessatti $40 jechuun immoo ji'a keessatti hagam akka hojjechuu dandeessan isinumti baay'isuudha. Kana jechuun giiftii baay'ee namarraa fudhachuu qabdu. Taalentii yoo qabaattan immoo taalentii keessan dabalataan achirratti sirriitti argisiisuu qabdu jechuudha. Tole akkaataa kanaan rewardii keenya arganna. Kan biraa akkaataa kamiin viidiyoo keenya ergina kan jedhu viidiyoo sekendii 45 hin caalledha. Viidiyoon isin qopheeffattan jalqaba viidiyoo sana dhuftanii asirratti Telegram WhatsApp kanaan erguu fi dandeessu. WhatsApp irratti lakkoofsa kanaan erguu fi dandeessu yookaan immoo iimeelii aappichaa iimeeliidhaan akkaataa kamiin akka ergitan isinittan argisiisa. Kan $1 irratti yeroon argisiisu achirraan barreeffamni naan achirratti barreessu kanaan $1dhaan barreesse isin immoo Rocket Hostidhaan barreessuu fi dandeessu jechuudha. Rocket Host jettanii barreessitu. Kan biraa barreeffamni achirratti barreessu hundumtii wal fakkaataadha. Viidiyoo akkuma isiniin jedhe viidiyoon hojjechuun isinitti ulfaata yoo ta'e viidiyoo dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Telegram irratti viidiyoo akkaataa kamiin akkan hojjedhu natti mijettanii viidiyoo sana isinitti erguu danda'an jechuudha. Kan biraa dhuftanii asirratti haala kanaan ni ergitu jechuudha. Lakkoofsa kanarratti ergaa waa'ee taalentii keessanii barreessitanii barreeffamaan jechuudha. Ingiliffaan barreeffamaan maqaan koo akkas jedhama. Biyya akkasirraatidha. Rocket Hostidhaan appilaayi gochuun barbaade jettanii barreessitaniin booda taalentiin koo immoo singing, dancing, show taalentii keessan ni barreessitu jechuudha. Taalentiin keessan maal akka ta'e yoo faarfannaa ta'e faarfannaa, sirba yoo ta'e sirbaa akkasumas immoo taalentii daansii argisiisuu barbaadottan daansii jettanii taalentii keessan ni barreessitu. Sana booda viidiyoo keessan irratti ni ergitu jechuudha. Viidiyoo keessan waliin barreessitanii barreeffamicha ni ergituuf jechuudha. ID keessanis ni barreessitu. ID keessan hin dagatina. ID keessan dirqamadha. ID keessan erga barreessitaniin booda lakkoofsa kanaan WhatsApp irratti erguu dandeessu yookaan immoo iimeelii Popo Live dhaqxanii yoo achuma Popo Live irratti tuqxanii gara kanaaf iimeelii isaanii argachuudhaaf dhuftanii about kan jedhu piroofaayilii keessan jala about Popo kan jedhu yoo tuqxan sana booda immoo dhuftanii asirratti user recharge agarii kan jedhu kana tuqxan kun oduma kanarra jiran iimeeliin isaanii jechuudha. Iimeelii kanaan barreessuu fi dandeessu kun popolivepublic.com kan jedhu kanaan kontaaktii isaan gochuu dandeessu yookaan immoo isaan erguu fi dandeessu jechuudha. WhatsAppidhaan WhatsAppiin qabdan yoo ta'e kanaan erguu fi dandeessu dhuftanii. Tole kan biraa kan isin jalqabuu ni dandeessan Wheels leeveliin keessa level 1 irraa iyyuu kaatanii jalqabuu dandeessu jedha. Kan biraa kallattiin isin ittiin hojjechuu dandeessan laayitiin bakka jiru ta'uu qaba. Sagalee wacaa kan biraa isin biraa jiraachuu hin qabu. Yeroo laayivii irra teessanitti viidiyoo irraa fagaachuu hin qabdanii. Kana gochuun akkuma noormaalii hostoonni kan biraa hojjetanitti laayivii hojjetu taanaan isinirraa ka'a jechuudha. Yoo isinirraa ka'e immoo deebisanii isiniif kennuu dhiisuu danda'u. Maaliif ijoolleen baay'een akkaataa kanaan deebii irraa ka'ee $1 ta'ee Rocket Host irratti irraa ka'ee deebi'anii argachuu dadhabaniiru waan ta'eef isinillee akkaataa sanaan akka isinirraa hin kaaneef
seerota isaanii eegdanii seeraan hojjechuu qabdu. Laayitiin jiraachuu qaba. Dukkana keessatti laayivii galuun qabdanii. Yoo isin danda'ame achirratti itti fuftanii taalentii keessan argisiisaa hojjechuu dandeessu. Haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kanadha akkaataa kamiin viidiyoo erginaaf kan jedhu kan isaa dolarratti amma isinittan argisiisa waan ta'eef haala sanaan kan kanarrattis erguu dandeessu yoo isinitti ulfaate erguufini jechuudha. Yoo isin xiqqaate guyyaatti sa'aatii 2 fi isaa ol yoo turtan gaariidha. Isaa ol yoo turtan gaariidha. Pilaatfoormii cimtillee akka inni sirriitti isin fudhatuuf keessattuu torbeewwan jalqabaa sa'aatii 2 fi isaa ol torban keessatti guyyaa keessatti yoo turtan yoo laayivii irra teessan isinis gaariidha. Isaafis kan biraa kan isin yaaduu qabdan pilaatfoormii kanarratti Rocket Host, S-Adolii fi Lifehouse vaariyaaliidha. Yeroo hundumayyuu vaariyaalii baatu garuu isin seeraan hojjettan taanaan vaariyaalii kanarraallee isin buusa waan ta'eef kanaaf yoo isin danda'ame sa'aatii dheeraarra turuudhaaf yaalaa jechuudha. Kana fakkaata kan Rocket Host viidiyoo akkaataa kamiin akka argitan isinittan argisiisa akkuma isinitti hime S-Adolii irratti yoon argisiisu isin immoo Rocket Host jettanii barreeffama isaa qofa kan inni S-Adoliidhaan barreesse gara Rocket Host jirtanii barreessuu qofadha jechuudha. Tole ni mul'ata jedhee yaada kan S-Adolii kana fakkaata shamarraniif isinis akkuma dhiirota jalqaba taalentii keessan viidiyoo keessan waraabdanii qopheeffachuu qabdu. Faarfannaa ta'uu danda'a, sirba ta'uu danda'a, daansii ta'uu danda'a. Viidiyoo keessan qopheeffachuu qabdu jechuudha. Viidiyoo keessan erga qopheeffataniin booda akkaataa kamiin gama akkasiin argattan yoon isinitti himu inni jalqabaa laayivii irratti ji'a keessatti jechuudha. Inkaamii keessan kan ji'aatidha kan inni asirra kaa'u kan torbanii miti akka kan sanaa kan inni kaa'u ji'a keessatti gama akkasiin argachuu dandeessanidha jechuudha. Innaa ji'a keessatti laayivii irratti sa'aatii 6 yoo teessan raawardiin keessan meeqadha? Sa'aatii 6 yoo teessan doolaara 6 yookaan immoo poointii 60 argattu jechuudha. Itti aansee kan jiru sa'aatii 12 poointii 10 sa'aatii 12 yoo teessan poointii 6,000 sa'aatii 18 yoo teessan poointii 6,000 kanaaf torban keessatti meeqa argattu jechuudha. Torban keessatti naannoo doolaara meeqa argattu? Doolaara 12 naannoo doolaara 30 waan akkasii fi isaan ol argattu jechuudha torban keessatti. Kun baay'ee ariifidha. Kana jechuun dabalataan giiftiiwwan dabalataa immoo jiru. Manzilii inkaamiin keessan aguma dabalaa deemu kan isin argattanis dabalaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti 500 yoo argattan doolaara 5 dabalataan isinii kenna. Miiliyoona 1,500 yoo argattan doolaara 10 isinii kenna. Miiliyoona 5 yoo argattan doolaara 20. Miiliyoona akkasumas immoo laayiv biroodkaastiin keessan sa'aatii 5 ol yoo ta'e doolaara 10 isinii kenna jechuudha. Sa'aatii 50 ol torban keessatti sa'aatii 50 ol yoo teessan doolaara 10 dabalataan ni argattu jechuudha. Kana fakkaata. Kan biraa akkaataa kamiin raawaardii isaa namoota hojjetan isinittan argisiisa yoo barbaadan mee kan shamarranii kan S-Adolii na bira jira waan ta'eef al tokko isinitti argisiisu. Kan isin yaaduu qabdan shamarran ji'a keessatti hagam hojjechuu dandeessu naannoo doolaara 300 fi wayita hojjechuu dandeessu. Naannoo doolaara 300 fi wayita baay'ee naannoo miiliyoona 3 fi 150 poointiidhaan jechuudha. Kana jechuun garuu taaksiiwwan achirra jiran hunduma yoo xumurtan yookaan giiftiiwwan kan inni isinirraa barbaadu hunduma yoo xumurtanidha. Kanaaf inni jalqabaa akkuma sitti argaa jirtan mucaan ishiin kun meeqa argatte jechuudha. Doolaara 6 isa jalqabaa fudhatteetti. Kana jechuun garuu meeqa irraa barbaada? Doolaara 5 giiftii fudhachuu irraa barbaada. Akkasumas immoo itti aansee kan jiru doolaara 6 isa itti aanee jirus fudhatteetti yookaan immoo poointii 6,000 fudhatteetti. Giiftii 100 irraa barbaada isa xumurtee fudhatteetti jechuudha. Itti aanee kan jiru doolaara 6 isa itti aanee jiru isa sadaffaas fudhatteetti. Meeqa irraa barbaada? Poointii 200. Itti aanee kan jiru doolaara 6 isa itti aanee jirudha. Poointii 300 irraa barbaada. Hunduma isaa xumurteetti jechuudha ishini. Itti aansee kan jiru giiftii dabalataati isaan kuni. Dabalataan poointii 50,000 fudhatteetti giiftii 500 fudhatteetti waan ta'eef jechuudha. Giiftii 500 torban keessatti argatteetti waan ta'eef yookaan immoo ji'a keessatti argatteetti waan ta'eef kan ji'aati kun. Torban keessatti shamarran torban keessatti yoo xumurtan S-Adolii kan jedhu taagiti isiniif godhama. Torban keessatti 500 yoo fudhattan S-Adolii kan jedhu isiniif dabalama jechuudha. Isiniif maxxanfama jechuudha. Isaan kana kan amma fakkeenyaaf ishiin asitti meeqa gooteetti naannoo 800ti.
miliyoona 200,500 osoo giiftii fudhateetti ta'ee dabalataan pooyintiin 100,000 ni kennama. Miliyoona 5 yoo argatte pooyintiin 200,000 ni kennamaa fi miliyoona 9 yoo argatte pooyintiin 400 ni kennamaa fi miliyoona 20 yoo fudhatte pooyintiin 600 miliyoona 40 yoo fudhatte pooyintiin 600 ammas miliyoona 60 yoo fudhatte pooyintii 800 jecha akkaataa kanaan itti tuffachuudha. Baay'ee namatti tola. Kana jechuun giiftii kana hundumaa fudhachuu dhiisuu dandeessu. Osoo pooyintii kana qabaattanii garuu exchange'dhaan iyyuu kana fudhattanii baay'ee tokko isin hawwaata jechuun exchange'um gootanii osoo fudhattanii kun baay'ee tokko isin gargaara. Maaliif parsantii 30dha kan citu pilaatfoormicha irraa kan isin argatan. Fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti isinitti hime shamarran tokko pilaatfoormii kanarraa pooyintii 60 isa jalqabaa fudhachuudhaaf 50 giiftii fudhachuu qabdi jedha. 50 giiftii yoo fudhattu meeqa ta'a? Yookaan isin qabaattaniituma 50 sana nama waliin exchange illee yoo gootan 50 namarraa yoo fudhattan 35 deebi'ee kan keessan ta'a. Pilaatfoormicha irraa immoo meeqa argattu? 60 fudhattu. Meeqa dhabdan isinii 50 sanarraa 15,000 dhabdan. 15,000 sana gara sanatti deebistaniiyyuu kan isin bu'aa argattan meeqa jechuudha? 45,000 jechuudha. Baay'ee ariifidha. 45,000 jechuun osoo laayivii irratti sa'aatii tokkoof sa'aatii lama isa hojjettan sana normaal hostii taatanii hojjettanii aga ji'a tokko waan akkasiittidha jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko isin gargaara. Giiftiiwwan kana fudhattanii osoo pooyintii pilaatfoormicha irraa argachuu qabdan fudhattanii keessattuu geemarii yoo taatan waan akkasii yoo taatan giiftiiwwan akkasii yoo fudhattan dabalataan kan isin asitti argattan baay'ee ariifidha jechuudha. Kanaaf shamarran kanaan hojjechuun keessattuu namoonni ejentii taatanii hojjechuu hin dandeenye kanaan hojjechuun baay'ee isin gargaara jechuudha. Innaa rawaardichi kana fakkaata. Kan biraa asitti isaan kun taagiiwwan kun kan isinii godhaman inni jalqabaa 500 yoo isin fudhattan biroonzii yookaan immoo eessaadol inni jedhu normaaliin kun isinii godhama. Ittaanee kan jiru dabalataan 200,000 pooyintii 200,000 yoo miliyoona 2 yoo argattan torban keessatti eessaadol inni jedhu kun yookaan immoo inni bifa kanaa isinii godhama jechuudha. Ittaanee miliyoona 10 gooldii kanatu isiniif godhama. Taagii kan isinii godhama maqaa keessan fuulduratti taagii isinii godhama jechuudha. Haala kanaan taagii isiniif godhama. Kan biraa piikii piikeedhaan qofa aga naannoo pooyintii 12,000 taphachuu dandeessu yeroo eessaadol irra taatanii. Kanaaf yeroo 14 yoo mo'attan meeqa argattu? Naannoo pooyintii 12,000 argattu. Yeroo 3 yoo taphattan yoo mo'attan 2,000 yeroo 7 yoo mo'attan 5,000 yeroo ammas immoo deebisee yeroo 14 walitti dabalama. Haaraa jalqaba osoo hin taane asitti 7 taphattanii ittaanii kan jiru 7 yoo mo'attan 500 kana pooyintiin keessan 3,000 ol ta'e jechuudha. Irratti haala kanaan taphattanii yoo mo'attan 12,000 guyyaatti 12,000 argachuu dandeessu. Kanas immoo namoota wajjin kooyinii yoo qabaattan kooyinii sana akka isaan dhufanii geemicha irratti isinii kennan gootanii haala kanaan hojjechuu dandeessu. Yookaan immoo achuma irratti callistanii randam piikee ergitanii isin taalentii keessan argisiisaa teessoo ta'e namni isin bira dhufu immoo giiftii isinii kennuu danda'a. Haala kanaan illee pooyintii dabalataa guyyaadhaan ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Tole kanadha. Kan biraa kan akkasiin aappii yookaan immoo eessaadol irraa haqamuu dandeessan maal yoo gootanidha. Kan cover footoon keessan footoon isin duubarra keessan footoon eeyyamamne yookaan barreeffamoota adda addaa qabu yoo ta'e akka namoota kun laayivii irraa koottaa seenaa waan akkasii barreeffama akkasii qaba yoo ta'e inni kun akkasiin ari'amtan isin gochisiisuu danda'a. Kan biraa laayivii irratti dukkana keessatti yoo seentan kaameraa irraa yoo fagaattan nama kan biraa yoo galchitan muuziqaan isin duuba jiru muuziqaa nama jeequ yoo ta'e wantoota laayivii irratti hin eeyyamamne kan biraa argisiistu yoo ta'e wanta asirraa isin ariisiisuu danda'a jechuudha. Kanadha kan viidiyoon isin qopheessuu qabdan akkuma isinitti hime sekendii 45 kan hin caalledha. Akkaataan isin ittiin argitaniif akkuma isa sana kan isin irratti argitan iimeelii isa kanadha. Iimeelii isa akka isa sanaa miti kun iimeelii kan mataa isaatii qabu eessaadoliin isa kanaan ergituu fi kan biraa poppoo laayivii ID keessan kan biraa immoo waa'ee keessan maqaa keessan viidiyoo sanarrattis ingiliffaan haasa'uu qabdu. Sana booddee immoo dhuftanii asirratti illee barreessuu qabdu jechuudha. Dhuftanii barreeffama barreessuu qabdu. Kan biraa piroofaayilii keessan iskiriinshoot gootanii yoo galchitan gaariidha. Leevalii keessan kanas ilaaluu qabu barbaadu waan ta'eef inni kun gaariidha. Fankilabii fa'aa namoota jooyin isinii godhan biyyaansi namoonni 3 ol fankilabii keessan jooyin isinii gochuu qabu.
isa fa'aa laaluu wanta barbaadaniif iskiriinshaat gochuu qabdu. Kan biraa laayiviin keessan yeroo kan isa dura osoo kanatti hin ergin dura biyaansi torban tokkoof laayivii keessan laayiv istiriimii keessan sirreessaa. Kana jechuun laayivii irratti namoonni baay'een ciistanii galtu yoo ta'e dukkanee keessatti galtu yoo ta'e garuummoo kanarra galuu barbaaddu taanaan jalqabaa isa kana hunduma sirreessuu qabdu. Seeraan teessanii kaameraatti sirriitti mul'achaa namoota waliin haasa'aa waan akkasii gochaa hojjechuu qabdu. Laayivii keessan yoo xiqqaate torban tokkoof sana booddee viidiyoo keessan erguufii qabdu. Maaliif kana dura ijoollee baay'eedhaaf haala kanaan anillee akka isaan kanarra galaniif baay'ee ijoollee baay'ee yaalee fi laayiv istiriimii kwaalitiin isaa sirrii miti jedhee wanta jalaa kuffisaa tureef asirreessanii ji'a tokko fa'aa turanii waan akkasii wanta jedhuuf akka inni akkasiin hin gooneef kan hunduma sirreessuu qabdu. Kanadha jechuudha. Amma akkaataa kamiin akkasiin viidiyoo ergitaniifan isinitti hima. Isa dura garuu kan biraa waa'ee laayiv istiriimii isinitti himu yookaan immoo waa'ee laayiv haawusii. Laayiv haawusiin isaan kanarraa maaltu adda godhaa? Laayiv haawusiin torban tokko keessatti namoonni amma eessaadoolii isaa ta'uu rookeettiidhaan hojjechuu hin dandeenye torban tokkoof yookaan immoo ani baay'ee biiziidha laayiv irra taa'ee hojjechuu hin danda'u. Garuu torbanitti guyyaa tokko taalentii qaba. Taalentii koo argisiisaa torbanitti guyyaa tokkoof hojjechuu hin danda'a warra jettan immoo dhiiras haa ta'u shamarran maal gochuu jechuudha. Laayiv haawusii kan jedhamu jira. Laayiv haawusiin tooppii irra taa'u fakkeenyaaf pilaatfoormii kanarratti tooppii irra kan jiru eenyudha. Nu biratti tooppii irratti kan mul'atu nama kanadha. Yeroo laayiv haawusii irra galtan garuu sa'aatii keessan sanatti isintu dhufee bakka kana ta'a jechuudha. Tokkoffaarra isintu ta'a. Sana booda maal gootu taalentii keessan dirqama argisiisuu qabdu. Laayiv haawusii irratti amma eessaadoolii fi rookeettii irratti jalqaba viidiyoo qofa erguudha malee sana booda asirratti taalentii keessan argisiisaa ta'uun dirqama miti. Laayiv haawusii irratti garuu sirbaan yoo galtan sirbaan haa ta'u faarfannaadhaan yoo galtan faarfannaadhaan haa ta'u yeroo torbanitti guyyaa tokkoof yeroo sanatti dirqama wanta irra galtaniin sana hojjechuun yookaan argisiisuun keessan dirqamadha jechuudha. Yeroo sanatti kan biraa pilaatfoormicha irraa riwaardiin isin argattan baay'een hin jiru. Kan isin argattan maalidha? Namoonni wanti isin gochaa jirtan sun itti tolee namoonni dhufanii isin deeggaruu barbaadan giiftiiwwan adda addaa isinii kennu gaambel isinii godhu. Namoota eejentii taataniif immoo kun faayidaan isaa maalidha? Laayivii sanarratti laayivii keessan tooppiirra waan taataniif kana booda erga sa'aatii keessan xumurtaniin booda sa'aatii tokko erga xumurtaniin booda maal gootu dhuftanii asitti namoota galmeessuu dandeessu yookaan immoo namoota haaraa dhuftanii tooppiirra teessanii achumaan hojii keessan isa idilee yookaan namoota galmeessuu namoota barsiisuu yoo ta'e isatti fuftanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf laayiv haawusii kanadha. Akkaataa kamiin viidiyoo erginaaf kan jedhu namoota adiminii ta'an eejentii eessirra ga'anii jiran isaan adiminii waliin haasa'anii isaan isiniif erguu danda'u. Tiimii keessan irraa namoota eessirra galanii jiran yookaan immoo waasaappiidhaan adiminii kan ta'anii adiminiota waliin wal qunnamuu warreen danda'an isaantu viidiyoo keessan isaaniif ergaa. Sana booda viidiyoon keessan yoo darbe haala kanaan torbanitti guyyaa tokko sa'aatii tokkoof kallattii isin ittiin hojjettanidha jechuudha laayiv haawusiin. Tole iimeelii erguudhaaf yookaan immoo viidiyoo keessanis maqaa keessanis erguudhaaf jalqaba maal gootu dhuftanii iimeelii keessan irra erga seentaniin booda yookaan jiimeelii keessan irra erga seentaniin booda kompoosisa jedhu kana ni tuqna. Erga inni haala kanaan nuuf fide maqaa keenya gubbaatti fida. Bakka tuu jedhu kanatti ni barreessina. Kun haala kanaan barreessina. essaidol@v.show kan jedhu kana iimeelii kanarratti erginaaf jechuudha. Sana booda asirratti dhufnee saabjektii keenya yookaan immoo wanta barreessuu qabnu ni barreessina. Fakkeenyaaf maqaa keenya jalqaba barreessina. My name is Caaltuu. I am from Ethiopia. Sana booda haala kanaan ni barreessitu. Warra rookeetii taatanis immoo amma fakkeenyaaf my name is Caaltuu I am from Ethiopia. I want to applying for essaidol jedhee isaan barreesse kana essaidolii kana balleessitanii asii rookeet host jechuu dandeessu. Rookeet host jettanii iimeelii keessanis isa kanaan jijjiirtu. Iimeeliin isaan duraan isinitti argisiise viidiyoo irratti isaan isinitti argisiise dhuftanii bakka kanatti ni barreessitu yookaan immoo amma viidiyoo irratti isinifan barreessa. Iimeelii keessan gubbaa iskiriinii irratti isinifan barreessa. Iimeeliin gubbaa iskiriinii irratti barreesse bakka kanatti dhuftanii barreessitu. Maqaa keessan hunduma kana jijjiirtanii barreessuu dandeessu jechuudha. Sana booda kompoos iimeelii isa jedhu kana tuqxanii achitti immoo ID keessan haala kanaan barreessuu dandeessu. 444315 sana booda my talent jettanii my talent is
dancing jechuu dandeessu yookaan immoo singing wanta isinitti tole barreessuu dandeessu ishii wanta kan keessa wajjin fakkeenyaaf warri dancing yookaan shubbisa adda addaatiin ta'e dancing jechuu dandeessu warri immoo faarfannaa wanta biraa ta'uu barbaadan immoo singing kan biraa wanta biraas jettanii barreessuu dandeessu sagalee keessaniin wanni taatu taanaan singing jettanii barreessitanii gaadha. Sana booda gubbaa kanarra dhuftanii kun wanta giingoo fakkaattu kana tuqxanii viidiyoo qopheeffattan sana ni galchitu jechuudha. Profaayilii keessanis iskiriinshaat gootanii lamaan isaa ni galchitu. Sana booda dhuftanii asirraa kun footoo kan jedhu yookaan faayilii kan jedhu tuqxanii yookaan footoo kan jedhu kana tuqxanii galchuu dandeessu. Faayilii haa ta'u kun haala kanaan viidiyoo kiyyas iskiriinshaatii kiyyas ani callisee isinitti argisiisuuf hin galcheshi isin profaayilii keessan gootu viidiyoo fi wannidha kun jechuudha footoo fi viidiyoodha. Sana booda dhuftanii asirraa mallattoo wanni kana tuqxanii ni ergituuf jechuudha. Sana booda yoo isin darbitan wanta akkasii isinii fida. Isinitti argisiisu maal akka inni isinii fidu. Kanaaf warra dhiirotaa saaluma kanaanidha shi yoo waasaappiidhaan erguu fi barbaadanis barreeffama kanaan waasaap irratti erguu dandeessu lakkoofsa duraan achi irratti isinitti argisiiseen waasaap irraan erguu fi dandeessu lakkoofsa isaaniitiin jechuudha. Yookaan immoo dhuftanii iimeeliidhaan iimeelii Poppo Live'tiin erguu fi dandeessu. Kun namoota darbaniif haala kanaan congratulations you are successfully passed your review and become in SIDO let's start your Poppo journey jedhee haala kanaan isinii fida. Namoota kuftaniif immoo yookaan immoo namoota isin hin darbiniif immoo wanta akkamii isinii fida isinitti argisiisuus maaliif isin gargaara. Kun namoota kuftaniif immoo haala kanaan isiniif ergaa hin darbine we are regret to inform you that your talent video did not pass or review thank you for your participation jedhee haala kanaan isinii fida namoota hin darbineef. Kana yoonni isiniin jedhee abdii kutuu sun taane live streamii keessan sirreessitanii haalota hunduma sirreessitanii torbee lama booddee yookaan immoo ji'a tokko booda deebitanii yaaluu dandeessu yookaan immoo deebitanii erguu fi dandeessu jechuudha. Maaliif live streamiin keessan sirrii miti yoo ta'e akkasumas immoo haalli ittiin teessan kun sirrii miti taanaan isiniif hin fidu. Asirratti hunduma isaan argisiisu malee karaa waasappii yeroo namootaaf ergamu live kwaalitiin isaanii sirrii miti kana sirreessanii jedhameetu hunduma isaa guutummaan ergu asirratti iimeelii irratti garuu kana qofa isiniin jedhu kun immoo abdii isiniin kutachiisuu hin qabu jechuudha. Deebitanii yaaluu dandeessu yeroo biraatti. Kanaaf live streamii keessan torban tokko torban lama waan akkasii seeraan teessanii sirreessitanii itti fufuu dandeessu. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Yeroo biraatti immoo viidiyoo kan biraatiin waa'ee Poppo Live viidiyoo kan biraa isinii qabadee dhufa. Namoonni gaaffii qabdan akkasumas immoo viidiyoo kanarratti osoo hojjettee jettanii yaaddan immoo yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa wanta akkasii irratti illee isiniif hojjechuu hin danda'a. Gaaffiiwwan qabdan kamiifiyyuu immoo lakkoofsa kanaan dhuftanii teelegiraam irratti nu dubbisuu dandeessu. Akkasumas immoo lakkoofsa ID kanaan immoo dhuftanii Poppo Live irratti paartii live bakka jirutti dhuftanii na dubbisuu dandeessu yookaan immoo keessaan illee naa barreessaatiin si barbaadeen ture na dubbisi jettanii na dubbisuu dandeessu. Irra caalaa immoo teelegiraamii fi waasaap irratti yoo na barreessitan gaariidha. Namoonni immoo ejentii hin qabneen waliin hojjechuu barbaadan SIDOlii akkasumas Rocket Hostii Life House kan hundumaa akkasumas immoo normal hostii taatanii ejentii taatanii nu waliin hojjechuu namoonni barbaadan pilaatfoormii kanarraa qarshii gaarii meeggachuu namoonni barbaadan dhuftanii na qunnamuu dandeessu yookaan immoo lakkoofsa ID kanaan ejentii keenya guuttanii dhuftanii nu dubbisuu dandeessu. Turtii gaarii hojii gaarii isiniif haa ta'u.